jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya nagaan waaqayyo bakka jirtan sun hundaaf yaa baay'atu baga hargeessan sinin jedha video kiyya haga dhumaatti daawwadha like na gochuun dagatina sinin jedha egaa mucayyoo kanaafi wanta isheen keessa jirtu mudannoo osoo hin taane ammuma waan isheen keessa jirtudha gara fuulduraatti maalin godha baay'ee na dhiphiseeratti itti rakkachaan jira yaanni kuni na dhiphisee jira kanaafu mee namoonni yaada isaanii rakee furmaata argachuu danda'a waan jetteefi yaada mucaa kana gara keessan fideen jira jechuudha kanaaf viidicha sagalicha hanga dhumaatti erga daawwattanii booda yaada keessan barreessituuf jechuudha yaadni keessan baay'ee ishee fayyada waan ta'eef yaada keessan irra dhaabbattee waa tokko murteeffachuudhaaf yaadni keessan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef yaada keessan hin qusatinaati haga yaadni keessan faayidaa qabaatetti yaada keessan barreessaaf isiniin jedha kana baay'ee galatooma waan barreessitaniif isiniin jedha mucayyoon egaa waggaa 3 guutuu jaalalleen qaba jettee waggaa 3 guutuu garuu maallaqatti ergaan ture jettee waggaa 3 guutuu maallaqa dalage itti ergaan ture jettee adeemsa kana keessatti garuu obboleessa keetiin wal na barsiisi jechaan ture jettee obboleessa keetiin wal na barsiisi yeroon jedhaa turetti garuu obboleessa isaatiinis nan barsiisne jettee garuu an maallaqa waggaa 3 isumattan ergee jettee inni kan biraammoo isattiin erge jettee malee kan hojjete sana hojjete kana maal naan hin jenne garuu jechuudha yaada isheen jechaartu dhumarra jira kanaafu an amma biyyatti galuun barbaade jettee tokko maatii kos na yaade jettee maatii kiyyas arguu nan fedhe maatii ko baay'ee yaadeen jira waggaa 3 jetteetti kanaafu saamnis arguun barbaade biyyas galuun barbaade garuu isaan yeroodhaan biyyattiin galaa jedhuuni takka obsinaan jedha yeroodhaan nan dhufaa nan gala yeroodhaan jedhuuni takka naa obsinaan jedha kanaafu takka naa obsinii jedhu kuni maalidha naa galuus hin didee maal jechuudha yeroodhaan nan galadhu naa obsi jechuuni takka naa obsi jechuuni kanaafu ani garuu baay'ee maatii kiyya yaadeen jira maatiin illee biyyattiin galtuu naan jedhu jettee mucaan sun hin boossi jechuudha baay'ee tokko boossi jechuudha kanaafu anallee baay'ee gaaffii natti ta'ee jira nama kana namni kun maal akka yaadaa jiru maalis akka gochaa jiru takka obsi yeroo jedhus maal akka gochaa jiru anaafillee naa galaa hin jiru garuu namni nama jaallatu tokko baay'ee namni nama jaallatu tokko nama arguudhaaf saffisa hiriyaasaa arguudhaaf ni saffisa ni dheebota malee yerootti jaalalleensaa yookaan hiriyaansaa sun yookaas immoo haati manaasaa sun nan dhufa gara biyyaa nan dhufa yeroo isheen jettutti turi achuma turi obsi yeroo jedhu namni kun dhuguma jaalala jaallachaa jira jaalalli keessa jira jaalala keessa waan baay'ee jira nama sana fedhuun jira nama sana barbaaduun jira nama sana yaaduunis jira jaalala keessatti jechuudha namni dhugaadhaan wal jaallatu osoma guyyaa guyyaadhaan wal arge walii barreessuuyyuu daqiiqaa muraasaaf yoo yeroo galgala yookaan hirribni illee gahee addaan bahanii baay'ee wal yaadasi waa'ee walii yaadasi namni dhugaadhaan wal jaallatu jechuudha erga haasawaasaa xumureeti dhugaadhumaan wal jaallatu jarri sun taanaan wal yaadu ammuma haasaa turanii wal yaadu waliifis yaadu walis yaadu jechuudha waa'ee walis yaadu jechuudha kanaafu waggaa 3 jechuun immoo baay'ee xiqqaa miti guyyaan 3 baay'ee fagoodha waan ta'eef nama kana maal jettu mees namni kuni amma yeroo shin nan dhufa jettuun kana namni kun turi takka turi xiqqoonaa obsi yeroo jedhuuni maal qopheeffataa jira jettumoo maaliif turi jedhaan jettumoo maaliif obsi jedhaan jettumoo maalimmoo obsiti maalidha kan isheen obsitu biyya galuu obsiti moo sila biyya galuun kun isheedhaaf eeyyamamaa ta'eyyuu isheenuu biyya galuudhaaf yeroo kaatutti takka obsi jechuunsa
ammas dabalii maallaqa xiqqoo hojjedhu ergi jechuudha moo wanti isaanaaf illee naan gallechuudha. Garuu yaanni namaa garaagara waan ta'eef sinii gala jedhee yaada wanti kuni. Anaaf illee naa gala garuu jalqaba alma takkaadha murteessu jedheen malee wanta namni kun barbaadus yookaan murteeffachaa jirus yookaan qopheeffachaa jirus ifa jira. Takka obsi yeroo jedhu takka turi yeroo jedhu waan sirreeffachaa jiru wayitu jira ta'e adonno garuu isin itti yaaddanii mucaa kanaaf yaada akka kennitaniin barbaada. Callistanii isinaa jechuudha. Namni tokko dubbii naannessee kan hin hubanne jira. Uumamumaanii kallattiidhumaan ilaalee kun akkasi kan jedhu jira. Namni tokko immoo itti yaade isa gadi fagoo isa dhokataayyuu itti yaade kan bira gahu jira jechuudha. Namni tokko namni ogummaadhaan wal caala, hubannaadhaanis wal caala, sammuudhaanis wal caala namni jechuudha. Uumamaan jechuudha. Namummaadhaan garuu wal qixa namni kamuu uumamaan wal qixa. Garuu qabiyyee of keessaa qabuun immoo garaagara namni hubannaan nama tokkoof kan tokko miti ogummaa namni qabus garaagara. Kanaaf mucaa kanaaf hin hubatamne malee nama kanaaf waan gochuu qabdu ifa taa'ee jira ture. Yeroonni turi jedhuun yeroonni obsi jedhuun isayyuu gaafachuun hin barbaachisu. Yeroon koo geenya qaxxadee deeme ilaaluudha. Garuu isin akkas isin hubataa jirtanitti akkasinitti mul'ataa jirutti namni kun maaliif maal barbaachadha kan inni takkanaa obsi takkanaa turi jedheen jechuudha. Mucaa waggaa 3 guutuu maallaqa itti ergaa turte waggaa 3 guutuu maallaqa itti erge sanuu maatiillee haa ta'uuti faayidaallee hin qabu garuu maatii baranii isanii maatiin tasa faayidaallee namaa hin qabu maa namaan godhu ragaas namaan ta'u jireenyas namaan ta'u walitti naman hidhu maatiin kan namatti jaalalaa fi amanamummaa erga ta'e namni kun illee maatii isaa yookaan obboleessa isaatiin illee wal na barsiisennaan illee erga didee amma immoo isheen illee galuu ergii barbaadde nan dhufallee naasheen jettu nan galallee yeroo isheen jirtu takka obsi takka turii jedheeni. Kanaafiyyuu gaarduftoota kiyyaa dhaggeeffatanii akkasinii deebii mucaa kana laattan abdii baay'een sinirraa qabaa sinin jedha hin callisinaa sirriitti itti yaadaati. Mucaan kun miidhamaarti baay'ee miidhamaarti garuu garraamummaadhaan ammallee yaadni ishii yaaduma garraamummaa of keessaa qaba. Abshaala miti jechuudha mucattiin baay'ee itti yaaddu jechuudha. Kanaaf wanti kun baay'ee salphaa waan ta'eef kanallee bira ga'uu waan hin dandeenyeef gara keessan fidatteetti isin garuu sirriitti yaada barreessitanii fi sirriitti mucaa kana qartanii jechuudha akka isheen dammaqxeen jirtu baay'ee dammaqxeen jirtu mugdeetti. Viidiyoon koo gidduu kana waa'ee dammaquu keessa jira waan ta'eef dadammaquu qaba. Dubartoonni shamarran keenya dadammaqanii akka maalidha ofirra birrachaa deemu tokko horii keessa kamidhaan beeku. Innaa akka sanaa ta'uu qaba dadammaquu qabu wanti tokko naa dhufuma akkamitti maal yoo achiin ba'ee yoo akkas ta'e maaltu ta'a jedhee namni tokko jecha tokkooniyyuu gara baay'eetti hiikeetu wanta baay'ee argata. Kanaaf mucaan kun jechuudha waan baay'ee ifa jira jechuudha waa'ee nama kanaa rakkoo akka inni ishee irratti uumaa jiru ifa jira jechuudha. Kanaafuu isinirraan eegachuudhaan ani isinirraan eega ishees nan gorsa jechuudha sirriitti nan gorsaanii. Isinirraas yaada keessanis na eega. Kanaafuu akkuma mataa keessanitti ilaalaati. Akkuma mataa keessanitti mucaan kun akkuma keessanitti dadhabaarti garuu garraamummaa yookaan gowwummaa kun nama amanuun kun immoo baay'ee jaalalli gowwaa nama godha. Baay'ee bakka rakkina keessa nama gasha waan ta'eef itti yaadaati. Mucaan kun maal akka gochuu qabdu akkamitti akka irratti dammaquu qabdu nama kana akkamitti akka qabachuu qabdu yookaan qabeenya ishii deeffachuu yookaan isuma dhugumaa irra ga'uu akka isheen qabdu itti yaadaati. Yaada barreessaa fi siniin jedha. Obboleettii keessan kana jechuudha. Isheen amma otoo ofiishii dandeessee yaada kana murteeffachuu dandeesseeti hiccitiidha waan ta'eef kun as baasteeyyuu dubbachuun hin barbaachisu. Garuu namni yoo yaadni sun overiitti ta'e sammuusaa ol ta'u waan murteessu yeroo dhabu akka itti murteessus yeroo dhabu namaan mari'ata kun namaan mari'achuu jechuudha.
isheen immoo nama of biraa waan hin qabnee fi anama fakkeenyaaf nama baay'ee bira dhaqee mari'achuu nan danda'a qaamaan biyya keessan jira ka isheen garuu nama bira dhaqxee mari'attu waan hin qabneef as isin faana miidiyaa irratti gadi baafattee mari'achaa jirti jechuudha yaada keessan yeroo isin barreessitaniif marii isinii mari'atteef deebii gorsa gargaarsa argachaa jirta kanatti yaada kanaafuu baay'ee galatoomaa isiniin jedha thank you